Magaalota Oromiyaa saffisaan guddataa jiran keessaa magaalaan Shaashamannee ishee tokkodha. Magaalaan Shaashamannee godina Arsii Lixaa keessatti argamti. Akkasumas teessoo yookiin magaalaa guddittii godina Arsii Lixaati. Daandiin magaalota hedduu qunnamsiisu handhuura magaalota hedduu haadha karra shananii jedhamtee tan waamamtu magaalaa Shaashamannee qofaadha. Magaalaan Shaashamannee yeroo ammatti daldaltootaaf jiddugala guddaa taatee tajaajilutti argamti. Ariifannaan guddinni ishee kan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana gamoo haarawaa Afrikaa Mool jedhamu haala ijaaramni isaa nama dinqisiisuun gamoo waan hundaaf mijataa ta'e jidduu magaalaa tana keessatti ijaaramuudhaan dhaabbilee gurguddaa mootummaa irraa hanga miti mootummaadhaaf waamichi godhamaafii jira. Dhaabbileen hedduunis bifa kana fakkaatuun damee isaanii gamoo Afrikaa Mool keessatti godhachaa jiru. Dhaabbileen kan akka Itiyoo Teleekoom, Baankii Daldala Itoophiyaa, dhaabbanni Eelpaa yookiin Elektiriikii, dhaabbanni Fayyaa, dhaabbanni Inshuraansii Itoophiyaa fi kanneen biroo gurguddoon hedduun gamoo haarawaa kana keessatti damee isaanii banatanii jiru. Dhaabbileen gurguddaan teessoo keessan magaalaa Finfinnee fi magaalota biroo keessatti godhatanii jirtan damee keessan magaalaa daldala kamiifuu mijooftu taate tana keessatti akka banattaniif gamoon Afrikaa Mool waamicha isiniif taasisee jira. Gamoon Afrikaa Mool wiirtuu daldalaaf mijataa ta'e biiroolee yookiin ofiisota dhaabbilee gurguddaatiif itti yaadamee hojjetamee galma walgahii fi marii garagaraaf haala ajaa'ibaa ta'een gamoo ijaarameedha. Isinis damee dhaabbilee keessanii gamoo Afrikaa Mool kana keessatti akka godhatanii fi waamicha isiniif taasisna. Odeeffannoo dabalataa kamiifuu lakkoofsa bilbilaa kennaa duwwaa 98888 7733 yookiin duwwaa 94664 duwwaa 459 irratti yoo bilbiltan odeeffannoo kamuu nu biraa ni argattan.